مالك هنا نوم أنت جيت تشتغل ولا جيت نوم يا أخي أنا جينا وين جيت وجهك قضي شكلك نايم لك ساعتين لا أنا جينا على شان ما في كفوني كم يرتان الله يا سنجي تان كوتين كيسنا كم يرتان كيسني بقى جراتني سنجي تشوفني جرا أكمل ذاك يهتنو من جرا يا المدلقات شونا بدلي سمالي وان برام تنو من جرا واني سنجي دوغرو وان جواب تكنا دي هنجتكم مال جناني وانتو كتبكو يواركو برنو تسرعو دنتا كل فافيلي لالو دنديسا wantoota adda addaa jechuudha. Maali jennaani hajjii fi abdii viidiyoo yeroo baay'ee isaan irraa fudhatu keessaa wanni nani dhugaatti wanta hajjiin hojjetu irraa barnoota irraa fudhadhe keessaa tokko maalinni hajjii fi abdiin hiriyaadha. Akkasuma hiriyummaa irratti illee baay'ee yaa abdiin nama jabaadha. Garuu viidiyoo yeroo nu hojjetan yaa barnoota baay'ee irraa fudhachaa turraadha. Gaafa akkanaan isiniin jedhu maali jennaan nama tokko erga miidiyaa irratti ba'ee takkii barnoota irraa fudhataa takkii immoo barnoota isarraa fudhachuu dhabuu dandeessaa jechuudha. Gaafa akkana jedhu maaliif akkana jettee naan jechuu dandeessanii hundi keessanuu ni hordofna. Ana akka mataa keenyaatti viidiyoo hojjechuun naaf mijaa'uu dide malee yuutuubii namaadha yeroo baay'ee ni hordofa. Yaa garuu wanta hajjiin hojjete irraa wantiin ani tokko waan jibbisiista akkatu jira. Maali jennaan inni hajjiin abdiin hajjii dalagaa seensisee ture. Yamaniin keessa dalagaan hin jiru baay'een irratti. Hajjiin immoo dalagaa cimaadha kan abdiin hajjiidhaaf soqee yookiin immoo akkasuma argee fi viidiyoo illee waraabee abdiin fuula ifaan hajjiidhaaf dalagaa soqee ture. Viidiyoo waraabanii turan jechuudha. Tanaan dura warri beekta warri isaan hordofaa yoo jiraatan ta'e. Har'a garuu maal argitaa yooniin jedhee fakkeenya nuti dubartoonni kuni man arabdootaa keessa yoo dalenu kaameraan hin jira moo hin jiru yoo kajettan ta'e kaameraan hin jira kaameraan hin jiru hin taani namani kaameraan hin jiru jettee immurteessiin jechuudha. Maali jennaan inni kaameraan amma yeroo ammaa kana keessatti manuma dhabameeyyuu hin qabu waan ta'eef jechuun namni maaliif mana ofii to'atuuf jecha kaameraa galcha. Kaameraan galuun immoo baay'ee gaariidhaan akka mataa keessatti kaameraa irraa barnoota guddaa fudhattan. Gaafa akkanaan isiniin jedhu maaliif waan kana dubbachuu danda'e warroonni beektan amma kaameraa namoota jibbutu jira. Kaameraan maaliif gala mana keessaa barbaadu nama jedhee xiyyeeffannoo jibbutu jira jechuun ijoollee keenya keessatti. Garuu kaameraan jiraachuu baay'ee turre. Fakkeenya gaafa waa hattee siin jedhanii kaameraa san keessa laaluu danda'an. Kaameraa yoo mana san keessa jiraatee hoteela feete dalaydee kaameraa san keessa daawwatama yoo rakkoo waatiin qabaatin irraa kan ka'e. Yoo ati akka tasaa ofirraa mormitu ta'e kaameraa yoo jiraate kaameraa san keessa laala yoo rakkoo qabaate rakkoon keessa irratti murtaa. Maali jennaan inni bakki kaameraan jiru baay'ee mijaa'aadha jedheen fudhadhaan akka mataa kan kootti fi akka yaada kan kootti. Gaafa kana jedhu hajjii irraa waan ilaale tokko ta'e fakkeenya suuqii keessaa bakkeen abdiin hajjiidhaaf dalagaa suuqii keessa jechuudha. Suuqii keessa miti mana keessa iyyuu kaameraan hin gala jechuuf wanni nan kana jechuu barbaade kaameraan hin gala. Kaameraan immoo galuudhaaf mana keessa baay'ee mijaa'aadha jedhee fudhadhaan. Gaafaan jedhu ati uf eeyda. Maali jennaan kaameraan fedhe jiraate jiraachuu baatettu mataa kan jaatu fedhe. Gizee ammaa kana keessatti namni uf nee baay'ee ulfaata. Maali jennaan mana dalaydee ala dalaydeetu kaameraan jiraachuun waan akka mataa kan kootti baay'ee naaf mija'a. Maali gaafa hin jedhe rakkoon tokko nurra gahee kaameraa san keessa laaluu danda'a waan ta'eef jecha. Sanirraa kan ka'e immoo hajjiin hanga tokko na ajaa'ibee si na kolfisiisi. Bakka oo hin jirre bakka qorraa bakka mijaawaa. Dalagaa humna isaatiin hin dalayne soqamee fi argamee fi dalagadhu waan kana keessaa baay'isa jedhamu hordofsiisu ture. Viidiyoo isaan isinii laxafa. An dhugaa rabbiititti wanti kun yoo dhugaa ta'ee iyyuu baay'ee ajaa'iba natti. Maali gaafan jedhu dhugaa yoo ta'uu baate iyyuu namni akkanaa yoo jiraate barnoota irraa fudhata jedheen fudhadhaan akka mataa kan kootitti hajjii suuqii keessatti rafa malee hoo ganama bee galgala halkan rafuu qaba jechuudha. Sa'aatii dalagaa isaa sanii seeran dalagatu qaba. Seeran sa'aatii dalagaa namni kamiinuu sa'aatii dalagaa isaa san seeran dalaguu qaba. Sa'aatii kan keetitti ati fayyadamuu qabda. Feetu raftee feetu teettee suni mirga kan keeti. Kanaafuu sa'aatii si heeyyamame san kan barbaadetti itti fayyadamuu qabda. Gaafa kana jedhu hajjiin suuqii keessatti rafee arguun isaa namni hagana ga'u garbii taanii hedduu kan na gaddisiise.
hajjiin hagana ga'u kun unnuti warri shamarranii warriin hojii humnaa hojjetu walawwaltaa masalaalirra oolu kortaa girgiddaa walawwaltaa nuti amma ana kamata kiyyaatti yookiin uf jechuu yookiin immoo waan kana xuruudha jedhee fudhachuu kiyyaaf osoo hin taane jechuudha masalaalii oolu kortaa dhugaa osoo namni jedhe ani viidiyoo mara isinii waraaba waan hojjetu sanirraa maali jennaanini wanta akka shamarranii jajjabina qabu namaayyuu hin jiru yooniin jedhee hin jira namni kamuyyuu kaayoo ofii isaaniitti fufuudhaaf ni dalkata hajjiin garabbii sirrii hin goone yoo irraa deebi'e yoo dalagarree ari'amee mataa isaatiin irraa ari'ame maali jennaanini namni suuqii keessa dhaqee uffata keessa rafuu namaayyuu hin jiru sa'aatii amma kana keessatti jechuudha gaafan jedhu mana miti mana osoo ta'e yoo ka'ee na dhukkubaa jettee itti himuu dandeessa jechuudha garuu immoo inni suuqii addaraasha guddaa san keessatti rafuun isaa annan kolfeellee na gaddisiisellee gaafan jennu namni ga'u silaadha jajjabina uummatee dalagatu qaba ture kun biyyaan baatee waan ta'eef hajji rabbi isaa qajeelchu jedha hajji rabbi isaa qajeelchu jedha kaniin akka isaa yoo jiraatellee dhugaan ulfaata waan akkanaa kuni abdiin garuu immoo akka bifa biraankitiin osoo hin taane bifa barnootaatiin gannu dhiisee viidiyoo isaa sanii rabbi isaa qajeelchu jechuudha gaafan jedhu namni dalagaa ofii dhiisee baqa barkaayoo ofii dhiisee jechuudha gaaf dalagaa hin kedhiistu kanaafuyyuu warri akkanaa yoo jiraate barnoota irraa fudhadhaa jechuu kiyya jechuudha ani marafu viidiyoo isaanii gimmash addamure isin laxafa dhiifama abdiifa viidiyoo ke yoo argitan ta'e dhiifama isin gaafan jedhu viidiyoo nama laxafuun dhooga garuu barnoota irraa fudhanna waan ta'eef jecha isin laxafa gimmash muree xiqqeessee jechuudha kanaafu wanta akkana kanarraa of eeggannoo godhachuudha shamaras ta'e dhiirallee ta'e kaayoo kan kee itti fufuudhaaf jajjabina horachuu qabda Sedukku bayo kata ute taki akimi dia muda lama fa yokin ifte bakka sanirra teessuma yokin rafti godhachuu qabda malee akkana godhu hin qabdu yaa hajji rabbi isaa qajeelchu sin jedha asirratti immoo jartii baay'ee fuutiin doorsisaa jirta nu doorsisaa jirta dhugaatti hedduutu akkana gadisiisaa hajji nu garabbi ay caaltu nakkasii cubbiste wallahi yaa namni akkana kun gaafa cubbifame ninkufa waan ta'eefu rabbi isaa qajeelchu majiraan waan biraan jedhu akka mataa kiyyaa tokko ni yaa waan nama dhuunfaati wanta nama dhuunfaatti irrallee haasoo likkii miti miidiyaa cuqixa fayyadamna waan ta'eef waan irraa baranne waa gochuu hin dandeenyu osmaanuu dhiifaman isin gaafadha hundi keessaan wanumaan jira yaa gizee tokko takka viidiyoo isin faana jedha inshaallah naaf sun jaaween isin jedha aturtii gaarii hordoftoota koo